qofan nurraa hafe. Egaa waa'ee dhimma keenya hedduu kana TikTokii fi Facebook irratti baay'ee ajandaa ta'ee deemaa ture. Nu bira yoo darbee Oromoo kutaa biraa gahee wal arrabsaara namni ilaa ammaa jechuudha. Nuti namni maqaa kaasee arrabse yookaan immoo qeeqee Mubaarik Musammaa Abdii Geetaachooti. Kanarratti immoo warri na arrabsus warri na faarsus na biraas galatan qabdanu Abdii biraas galatan qabdanu dhugaa Rabbii yoo dubbachuu ta'e sababni isaa maaliifi aniif Abdiin biyya tokko irra amma asii kaanee irbaataadhaa wajjin nyaachuu dandeenya. Mubaarikiin immoo anii fi Mubaarik obboleeyyan anaaf Mubaarik irra waliin beektanu. Amma warri na faarsaaru kun annam tokko namni hin beeku hin jiru. Namni hin beeku yookaan nama lama nama sadi ta'uu danda'a. Abdiinis akkuma sana. Mubaarikis akkasuma. Garuu isin hanqina guddaa wanni isin qabdan ijoollee keenya. Nuti ijoolleen Jimmaa walitti bu'uu dhiisaati an akka mataa an xaahir ta'ee yoo an nama kutaa biraatiin wal qeeqee jedhe narra kaatanii nama arrabsuu yaada akkasii sana dhiisaa. Maaliif namichi suni wanni isin godhatan kun deeggarsa illee isinitti fakkaatu faaruu isinitti fakkaatu malee tokkoffaadha. Yeroo nama qeeqxanu arraba baalageedhaan nama arrabsitanii haadha nama geessanii haadha immoo haati keenya kabajaadhaan mana jirti nuti baalagannee yoo asirratti wal xunne maatiin tuqamuu hin qabu. Isa kanaafi nuti anaaf Abdii dhiisiiti anii fi ganaadhumaaf illee jechuudhaaniif Oromoon kutaa biraa yookaan asilii yookaan nama kutaa biraatii yoo walitti bu'e narra kaatanii nama arrabsina. Maaliif an gaafa nama qeequ waan inni nama qeeqaaruuf natu beeka gaafatamee deebisuu hin danda'a. Sababa isaa himuu hin danda'a. Ammoo isin amma gaafa nuti nagaa taanu isin immoo eenyutti nagaa walitti isin godha. Fakkeenyaaf nama na arrabsaa ture an ilaalu iyyuu ani koomentii dhiisiiti warra sagalee waraabu namni ilaalu hin jiru keessan galu bakka gabbayee qeeqee ol deebi'an. Garuu asirratti qeeqa adda addaa deemuu jira. Warri na arrabsaa ooltanii bultanu maasiyaa gurrattan malee xaahir saree tajjirtii tisiisa waan aan jettee tanfiidhaa bookeedhaan isiniin nama jedhu miti. Abdiin illee akkuma sana. Aniif Abdiin immoo qeequmsi nuti wal qeeqne obbolummaadha. Osoo nama biraa ta'e wanni waa maqaa sana kaayisiisu hin jiru. Takka erga gaafa miidiyaa kana irratti ol ba'uu ta'e nam tokko qeeqeera namni jedhu viidiyoo tokko namni naaf fiduu danda'u tokko hin jiru. Isa kanaaf walumaa galatti nuti waa wal qeennee fixanneerra keessaan jechuudha. Isin immoo warri ilaa ammaa dubbiin naafin gahaa dhaabaa warri barboo hanqina dadhabina keessaa dadhabina akiraa jimmaanuu gandaan qooddanii wal arrabsaattanii kun ta'uu hin qabu. Abdiirra gortanii anarra gortanii nuti lammaanuu ilmaan Oromooti ilmaan Jimmaati. Inshaallah yoo ijoollee warri miidiyaa irra jirtan ilmaan Jimmaa guutuun naqeeqaa ooltan jimmummaa keessaa nan baaftan xaayirii amma xurii keensaan dabaltan amma xurii keensaan kannastan Abdiis akkuma sana. Kana beekaa. Isa kanaafi walumaa galatti gaafa namni tokko wal qeeqee yoo dandeessan nageenya jiraa jidduutti dubbadhaa. Yoo nageenya jiraa dubbachuu hin dandeenye waa'ee jiraa hin dubbatinaati dhiisaa. Xaahir goota xaahir leenca yoo jette gootummaa kiyyaaf leencummaa kiyya ati naaf kenniteedhaaf hin ta'u. Waan hin duraan hin qabne ati narra kaa'uu hin dandeessu jechuudha. Isa kanaafi kun hanqanumaa nuti immoo fixanneerra Mubaarikiinis ta'e Abdiis ta'e fixanneerra duraanuu aarii akkasii hin qabnu. Lammada kan hidhaa kootii immoo namni baay'een hidhaa koo dabalatee Abdiidhaa fi Mubaarikiin jedha jedhee irratti xiyyeeffatee qeequutti jira. Baay'een hidhaaf barbaadamuun kaleessa qofaa miti. Duraanis akkuma kana mana dhufanii iyyuu manaan dhabanii turanii inni addaa immoo lammaffaadha. Gaafa duraan hin argine amma nan turre yeroo sanatti innoo kan iyyuu amma nan turre dhufanii dhabanii deeman. Kaleessa immoo na arganii anaa jamoo jiru. Jamoo dhageetan deebi'u jira na arganii na qabanii mattooqee hagee kenneedhaan ittiin kennee viidiyoo na agarsiisan kun si'i miti naan jedhan anaan jedhan suuraa fi viidiyoo kottu bakkaasi barbaanna jedhaniif guyyoodhanii gara biiroo naan deemanii nan naqee shaneedhan jedhanii lakkii kunoo hin argitan waan ammaatii miti waan duraati gaafa kana immoo gaafa abaawoon biyya kana keessatti eeyyama qabu biyya kana keessa biyya isaa keessa akka fedhe olii gadii deemaa ture sana. Sagaafa sanaatiif hadhee akkamaa ta'uu hin danda'u jedhee yeroo sanatti bakka ijoolleen jedhi maammee kun naawwiin ijoollee dhaaba keessa jiran wayillee kan ittiin wal beeknu hiriyootuma keenya wajjiniin dhufanii yeroodhuma sanan galee jechuudha. Isa kanaafi
tasgabbaa girgirii dhiisaa girgirooftanus immoo wanni isin fiddan hin jiru baalagummaadhumaa fi isinumarraa saalfataarra jechuudha. Maaliif akka keenyatti jechuudha akka ijoollee keenyaatti. Inni immoo kutaan biraa mubaarikiin gargaaruu fakkeessee abdii gargaaruu fakkeessee naqeequ sun inni sun walumaa galatti du'aadha nuun lammaan birattuu. Maaliif etuu wayiiti anaa abdiidhaan diinaatu yookaan anaa abdiidhaan baalgaaraatu abdii taana malee isin biraatii dhuftanii ta'uu dandeessan. Isa kanaaf walumaa galatti nuti girgirii kee fixannee jirraa isinis tasgabbaa waliin lolinaa siichumaaf immoo yaada akkanaa kana namoonni irratti bilbilee dhiifama. Namoonni irratti bilbileen naannoo wanne jedhe kafuu ijoollee keenyaa wanti jechuu barbaadu kanuma fixannee jirra. Isuma kanaatiif immoo bor anii fi naawwii walitti bu'uu dandeenya, aniif Aleksii walitti bu'uu dandeenya, aniif Mahammad walitti bu'uu dandeenya. Isa na faarsitan sana faaruun keessan waan na dabalu ani arguyyuu bar keessa iyyuu ngol wallahi erga gaafan laayivii beebdii arrabsuutii an tiktikii kana keessumaa deemee ilaalu ergan gaafa qeequutii jechuudha. Inni na faarsaaru toluma na faarsaattan malee ani isinii argaa hin jiru. Bu'aan qabu garuu isin hin baalagataattan faayidaa tokko isinii hin qabu. Dhiisaa waan akkanaa kana yoo dandeessan nageenya namaa dubbadha. Akka isin fakkeenya ijoollee baalagee kutaa biraatiif hin taane jechuudha. Gaafa isin immoo ana arrabsitanii abdii faarsitanu, abdii arrabsitanii ana faarsitanu maqaa isin abdii arrabsaattan sana bor deebi'anii ijoolleen baalageen kutaan biraa nu hunda arrabsuu ni dandeessi. Isa kanaaf waan akkanarraa of qusannu ani abdii qeequllee mubaarikiin qeequllee waan hin qeeqee fi sababan qeeqeef hin qaba. Ammas immoo qeequmsa kana akka itti qeequuf akka inni isinatu beeka jechuudha. Isa kanaaf nuti fixannee jirra isinis tasgabbaa galatooma ulfaadhaa dabareenaa kennuu keessaniif. Jiraachuu qaba ture irra deddeebiin bilbilaafiin ture. Nama sirriitti barbaada ture tokko Asan Biyyaa, Naawwii, Xaahirii, ana ajandaan gidduu kana oofamaa jiru nu gidduutti naanna'aa ture waan ta'eef isiniin jechuu barbaade. Yoo danda'ame Mubaarak Musammaa akka dhufee waan kana ibsatu. Mubaarak kan dhabee bari Abdishoo jechuun keessaan ati barreessitee fi erga hin dhufne bilbiltee fi erga hin dhufne maali kaa bilbila Kaayiroo asii Itoophiyaadha achi bilbiluun immoo ulfaata jedhan. Yoo dandeessan warra jala jirtan Kaalid Mahammad deemi waami. Yoo dandeessan waama yoo nuti dhufee gale immoo nutti ma ola galu an dubbii koon itti fufa. Gabaabumatti kaleessa gidduu kana waan deemaa jiru wal qabatee namni garaagaraa kallattii garaagaraatiin wal qoodee waan fokkuu waan hin taanetu adeemaa ture. Kanas ta'ee sana hunduu darbeera. Nama qabnu danuus taazzabeeraan namoota feemasiidha nama walitti araarsuu jenne araarama keenya kana akka isaan itti baacaa jiran garee bulguu garee buutii jedhanii nu arrabsaa jiru Facebook irratti nama an sirriitti kabaju jechuudha. Nama nuti lafaa qabna jennee amannu nama nu arrabsitu jira silallee nama Jaafar faana waliin haasaa turre. Laal namni maaluu haa ta'u maaluu haa godhu araaramuun isaa rakkoo hin qabu. Waltumuu wal loluu wal jibbuu isaatu rakkoodha malee. As keessa buutiin eenyu akka ta'e hin beekan. Mahammadi ta'ee Naawwii ta'ee Aleeksi ta'ee hin barre an buutii miti an ilmoo namaati. Maali kana makallaa kana buutiitti si qaatarii ana ta'innaa laanatu sin keessaa qallata. Yaa Rabbi anoo nama. Naawwiin sii gadi habiibi. Foonuma qabaa Naawwiin maa? Ankiiloodhaan caaleera amma laal itti biraatu baara dhiisaa jira kana itti biraatu baa jira. Ani akkuma seensaattan dubbii kana eegalee galatooma obboleewwan garaagaraa nu jaallattu baay'een keessan nan beeka. Warri na arrabsaa turtanis warri obboloota koo kaanis arrabsaa turtanis hundumti keessanuu jaaluma waan nuuf qabdaniif malee ituu wal agarree namni hunduu kan wal rukutu kan wal fiiksu kan wal tarsaasu hin jiru nu keessaa. Akka jimmaatti osoo hin taane akkuma Oromootti isiniin jedhaara. Meebii sooshaal miidiyaa kanarratti wal mokkoruun wal tagga'uun akka dabaloo wal loluun inuma jiraata wal arrabsuun inuma jiraata. Garuu kan kana keessa darbuu dandeenyu sabiriidhaani. Sabrii fi wal agartee waliin haasa'uudhaan wallaahi amma fakkeenyaaf waan haasofne keessa deebiin barbaachisaa miti garuu an Asan Biyyaa harkaa nama harka isaatii nyaatedha. Maammeen nama wal irkaa nyaannedha. Yoo wal lollee aniif maammeen dirqama wal geenyee haasa'uun dirqama.
nama sadaffaa walitti erguun sirrii miti wal gorfataa turre nuti. Asan biyyaatti wal gorfataa turre nuti. Jaarsummaan kaleessaa hin dubbatamin. Qobaattaa isaa turre nuti. Maaliif iddoo dogoggoraa walitti mataa turre. Garaagarummaa keenya kan bal'isaa jiru maanni wal arginee waliin haasa'uu dadhabuu keenya. Waanuma hunda fudhannee sooshaal miidiyaa gilindisuu rakkoo garaagaraatti kan nu oofaa jiru jechuudha. Kanaafuu waa liqimsuu danda'u qabna. Fakkeenyaaf Xaayiroon anana yeroo na arrabsu waa'een kootii nan arsine hin bada. Maaliif hojjettan dhimmicha isaatii kana ka'uun qabuutu na aarse malee waa'een kootii nan arsine. Xaayiroo bareedduu kana miti namni garaagaraa namni ijaa gurra koon beeneyyuu na arrabsaa ture. Abashaan naftinyaan na arrabsaa ture. Garuu arrabni yoo jiraates araaramuun jiraachuun duuba jiraachuun isaa faayidaa guddaa qaba. Wal araaramuun tokko ta'uun rakkoo jiru dubbiidhaan hiikuun faayidaa guddaa qaba jedhee sana amana. Inni guddaan fi inni ijoon dhimma hidhamuu Xaayirootiin wal qabatee laayivii irran ture akkuma beektan warri laayivii hordofaa turtanii nan rifadhe akka koomentii jalatti arganii battaluma sanaan Aleeks Taayeetti bilbilee tokkummaa kunis akka geemitti na bukkee ture. Hidhamuu sanaa mirkaneessee sana booda nan rifadheen bu'aan laayivii irraa bu'een nan bilbilee naawwiidhaaf hin bilbilee naawwiidha yeroo hin bilbilu waan achiin turre markaatoon ture waan ta'e naan jedhee hundoo gurguruu baadhee naa bilbilii rakkoon jiraatu waan hin dandeenyu wal gargaarra nama beeknu jiraata namatti himnaaf hin jedhee naan bilbilee sana booda innuun ba'ee sana booda baay'ee waan nama aarsu garaagaraan keessummeessaa ture abdiitu hiisisee abdiin akka nama godhaa kaleessuma akkas ta'ee shiraanii siftanii maal jedhu dhagaa turre garuu wanna sana keessaa akkan harkan qabne amma approve gootaniittu quba qabaattaniittu dhageessanii jirtu. Xaayiroo miti Xaayiroon takka wallahi ija hamaadhaan wal ilaallee hin beeknaniif Xaayiroon wallahi maaliif uumaa yeroo biyya alaa jiru sooshaal miidiyaa waan aan jedhee hin beeku akka waan atti ciitee hin beeku sababa biraa hin qabne jecha tokkittii qofa naan jedhe jecha sanammoo afootilillaa yoo waan jedheef jaarsummaan sun tun dubbatamin beengaddan laayivii korratti afootilillaa jedhe hundumaaf waan jaarsummaan idaatu hin dubbatamin biran kute maaliif obbolummaa hiriyummaa fi biyyummaa fi jimmummaatu dursee dheetan. Waljibbaaf wal arrabsuu gidduudha akka waan arganne waan amaniif. Nama sagantaa eebba kitaaba kootii balleesse nama waa meeqa na jalaa godhe nama na nyaate nama na ajjeesuu barbaadu kamuun iseen wajjin jiraataa jira. Xaayiroo Kamaal jecha tokko naan jedheef wannan kana godhuuf hin jiru. Maaliif garaa bal'achuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo garaa bal'atte rabbi rakkoo kee si hiika. Namni cubbuu namatti hojjete cubbuu isaatiin bada. Namni shira wayii shira isaatiin bada. Yoo qulqulluu taate qulqullummaan keessi baasa. Nama garaa qulqulluu qabaadhu nama hamaan ta'ini. Anis Mubaarakis dhimma kana keessaa akka harkan qabne quban qabne asitti warri quba qaban warri gurbaa kana bakka hidhame dhaqanii iksisan dubbataniiru. Ammas garuu wannan dhaamuu barbaadu Xaayiroofis naawwiidhaa fi Aleeks Taayeef Mahammad bin Aljaziiraati wannan amaanaa siin jedhu. Wanni namni Xaayirootti kana godhe addanuu baasa. Birrii kaffallee irrattanii birriin kaffalaa barbaachisaa ta'e addanuu baasa. Gurbaan kun sababa maalii hidhame maal balleessi Xaayiroon erga dhufee almost waggaa guutuuf jira. Biyya sana keessa jiraataa waraqaa eenyummaa qaba. Maannem soliit naaggaraa ishilim. Sababni isaa mucaan seera qabeessaan jiraataara. Alaabaa uffachoota immoo hundumti keenya uffanneerra. An viidiyoon qaba viidiyoo gurguddaa. Rakkoon qabu. Alaabaa uffachuun immoo seeraan alatti hin fakkaatu. So alaabaan yeroo ammallee taatu adda bilisummaa Oromoo yeroo filannoon jiru ittiin dorgoma alaabaa galmaa'ee jiru jedheetan waan amanuuf jechuudha. Shororkeessaa jedhamuu hin danda'u. Yoo shororkeessaa ta'e immoo karaa seeraatiin gaafatama malee haala kanaanis miti. Namni kana godhe akka addanuu baaftanu maaliif wanna kana biraa haftan taanaan wanna Xaayiroo irratti ta'e bormaamee irratti wanti hin taaneef hin jiru. Aleeks Taayee osoo isiin baaldii mataatti baattee deemtu qabamtee hidhamuun si waan hafu miti. Naawwiinis sotoonni carqii xaaqaa baatee deemuu hidhamuun isaa waan hin hafneef sirriitti waan kana jala buutanii hordoftanii yoollee uummataa ibsuu baattan rakkoo garaagaraatu uumama jettanii yoo yaaddan ispeeshaalii an beekuun barbaada akka dhuunfaa kootiif Abdii Geetachoo. Maaliif namni obboleessa koo kan akkas godhe bor yeroon Finfinnee dhaqu anas gochuu danda'a. Darbees immoo shakkii guddaa keessa kootti uumee jira waan ta'eef wanni kun maannoo maqaa keenya attaak goosisuuf ispeeshaalii maqaa Abdii attaak goosisuuf inni kana godhe eenyunni maal nurraa barbaade anarraa maal barbaade maammeerraa maal barbaade jimmarraa maal barbaade walitti bu'iinsa keenyarraa maal barbaade maaliif attaak nu gochuun barbaachisa kan jedhu beeku waan hin fedhuuf ispeeshaalii an beekuun barbaada maammee sirriitti nu hojjedhaa. Darbeen viidiyoon qabu nama eegsisuuf maanneenyine an Abdii Geetachoo Caalii sooshaal miidiyaa influeensariidha.
Baalatidaarina abbaa ijoollee lamaanii ilmoon guddifadha Jimma keessatti. Kalas aangoo nama hidhuu nama hiikuun qabu. Meebii nama walan jaaladhaa nama walii tansiqaa meebii amma fakkeenyaaf maammeen ka'ee hidhame maammee adaraa rabbii naa hiiksisaa jedhee miillatti kufuu kadhachuu haala sanaan kana gochuu dandeenya. Malee aangoo nama hiisisuu hin qabu kan naa hubadhaa gamanumaanii garuu abbicha addanuu baasaa warri walloluu keenyaan nan fixadhaa Habiibi dhiifama. Warri walloluu keenyaan gadditan warri walloluu keenyaan aartan dhiifama guddaa maqaa obboloota koo asirra jiran hundaatiin maqaa obboloota koo namoota 15 kaleessa garee keessatti dubbataa turreen dafnee waan kana xumuruu dhiisuu keenyaaf dhiifama guddaan isin gaafadha. Maaliif namoonni baay'een nu kabajan jiru. Obboleewwan keenya mana bandaamii jiran, obboleewwan keenya biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessa jiran, namoota gurguddaa, sheekota gurguddaan nu hordofa baay'ee. Nuti meebii of tuffachuu dandeenya, sooshaal miidiyaa keenya tuffachuu dandeenya, namoota meeqatu dudduuba keenya jiru. Yeroo nuti akkas afaan cabnee wal arrabsinu nama meeqatu ijoollettiin kun akkana gad deebitee nama nuun jedhu danuutu jiraata nama meeqatu abdii nurraa mura waan ta'eef rabbii jedhaati hundumti keessan namoonni 4,500 as jirtan hundumti keessan an dhiifaman gugguufee sin gaafadha dhiifama guddaa nuu godhaa waan kana miidiyaadhuma irra bahuu isaatiif keessan xumuruu dhabuu keenyaatiif yeroo dheeraa fudhachuu isaatiif dhiifaman isin gaafadha. Kana boodas wanni akkasii kun abadan akka irra hin deebine gamanumaan waadaa siniif seenuun barbaadan akka dhuunfaa kootiitti rakkoo yoo jiraate hundumti keenya wal fudhannee wal qaxxaachuu danda'uu qabna. Nama badii balleesse tarkaanfii fudhachuu qabna. Afootu jedhiif jennee biraa galuu qofa osoo hin taane Abdii Geetaachoo waa balleesse Abdii Geetaachootti murtee murtanii waan kana godhi hawaasa kana kiisi Mahammad bin Aljazeera akkas gootee dhaqee hawaasa kana kiisi jennee wal qoca'annee wal adabnee wal biraa galuun dirqama. Maaliif har'a yoo asitti tollollee tiiktookiidhaan inni araaramnee wal biraa galuun faayidaan qabu. Namni barachuu danda'u qaba badii isaarraa. Ka xifaatu mammaar allabbat sa'u. Sinii galee tarii namni yoo waa wayii cobe gidduu sanatti qaawwa sana namni babal'isu baay'eetu jira. Amma fakkeenyaaf Abdii Geetaachoo eenyu ni jedhee yeroo an tokkummaa kana faana ol lolu inni tokkummaa jaalatu anatti yoo dhagaa darbate inni immoo ana jaalatu tokkummaa too dhagaa darbate aniif tokkummaan atattamaan dafnee yoo wal agarree waan kana hin dhaabsine baduudhaaf deemnaa namni nutti kolfuudhaaf deemaa fokkisuuf deemnaa rakkoon qabni sooshaal miidiyaa irratti fokkisnu boriftaan ilmoo qabna wallaahi ilmoon keenya viidiyoon kun waraabamee taa'ee riikardi ta'ee yeroo taa'u ilmoon koo akkana taazabuun barbaadu naafuunan ilmoon keessan akkasin taazabuun barbaadu Mahammad kan keessanis ilmoon keessan silaa warra fuutan inni dhoksaartu waan ta'eef kanaafuu sirriitti itti deebina sirriitti waan goonu kana waan booda gatii nu kaffalchiisu sirriitti itti yaaduu danda'uu qabna. Obboleewwan rakkoon gidduu keenya jiru dhibba hiikkatee jira. Obboleessi keenya Mubaarak Musammaa Rabbi nuuf haa fayyisu. Achirra jiru anaa miti hin jedhu. Garuu suurichi viidiyoochi kan yoomii akka ta'e jedhe guyyaan isaa achirratti na akeeka. Kanaafuu namni bara seera biyya keenyaa keessatti ABO'n hayyama godhatee Itoophiyaa keessa naanna'aa turetti viidiyoo suuraa maxxanfamaa ture qaamonni isarraa jibbaa qaban qaamonni isarraa hinaaffaa qaban qaamonni jechuudha mucaa kana eenyummaa isaatiin attaa gochuu barbaadan gara nama laafaatiin sareen abidda qaqqaammattii jette Oromoon. Ilmi namaa tokko gaafa sireetlii fiillafiitii yookaan fuuldura dhufee siin tagga'uu yookaan siin waan tokko morkachuu dadhabee jedhee xurii xixiqqoo dudduuba kee jirtu siif dhugaadha isaaf xurii itti fakkaatee isii akkasii hooqee rakkootti si galchuu barbaada. Zaasseet. Parsanaalii antaayiroo akka ilma Oromoo tokkootti kan hin beeku ni jarjartiin isaa maali? Waa wayii dhugaa waan qabu tokko irratti daddabee dubbata. Waa wayii dudduuban deebi'u abbaa fedhe yoo ta'e jechuudha sinii galee. Tarii haasaa sanni akkas dubbatu saniif namoonni dhuunfaatti jibbuu yookaan ilaalcha adda addaa keessa galchuu danda'u. Gabaabatti jechuudha. Erga qabanii galchanii booda informeeshiniin nu qaqqabee bilbila naawwiitti bilbilee himatee naawwii natti bilbilee asii ana isa jennee naawwii jennee Aleeksi jennee deemne jechuudha. Jamoo alhamdulillah diteelii sana booda kana sana jedhee wanti isinitti dubbachuu barbaadu ammaaf hin jiru. Kallattiidhaan qaama kamiin akka ta'e jedhe jechuudha. Qaamni waan kana riippoorti godhee maallaqa kennee mucaan kun akka hidhamuuf sababa ta'e abalu jennee baasuudhaaf dirqama wanta isaan achirraa nuuf kennan nu kaasuun barbaachisaadha jechuudha. Ragaa qabachuun jechuudha. Irra guddeessi keessan guyyaa kaleessaa Abdii Geetaachoo akkana godhee Mubaarikiit akkana godhee no way. Mubaarikiiniif Abdii Geetaachoo yoo dhufee jedhe naannoodhuma jamoo kanayyuu hin dhufu yoo wal waamne gara boodee gara maaliitti wal argina malee.
Safara kana yoo dhufee jedhe bakka wayiitti malee manuma nu gallu iyyuu quban qabu. Isinii galee namni kana hojjetu nama mucaan kun eessa akka oolu, eessa akka bulu, eessa akka deemu faana hordofee eenyummaa isaatiin nama kana jechuudha. Follow up godhuudha. Maalidha amma an personally wanti dhuunfaa kiyyatti hubadhu tarii akkas ta'uu danda'a jedhee wanti yaadu mucaa kana namni ammaan dura carraa eeggatee isa hiisisuudhaa barbaadu carraa kanatti fayyadamee wal dhabbii jarri miidiyaa irratti Mubaarik Fayi wajjiniin godhatanu kana sababa godhatee mucaa kana hiisisuudha taargeetiin isaa guddaan. Alhamdulillaahi rabbiinis nun salphifne obboleewwan keenyas keessa jiran isaa galatoomanu keessattuu qaamonni nageenya keessa jiran hiriyoonni naawwii fa'i ijoollee maashaallah ijoollee hedduu sabboonta ta'anii jiru immediately dhimma kana faana deemanii nagaadhaan bahee jira jechuudha isinii galee. Kanaafuu qaamonni akkasii sun boris waan akkanaa yaaltu yoo ta'e jedhe tarii laayivii kana dhokattanii dhaggeeffachaa jirtu ta'a. Wallaahi billaahi tallaahi wanni fedhe gala lubbuu keenyatu ba'a malee jechuudha. Shiraa waan hin taane mataa kan nama qabuudhaaf yookaan nama sodaachisuudhaaf waan akkasii yaadda yoo ta'e jedhe maallaqa ati horatte yoo ofii keenyaa dhabne liqeeffannee ta'a malee bakka ati maallaqaan ilma namaa miidhuudhaaf yookaan hamilee gaccabsuudhaaf deemtu tokko irratti namni harka siif kennu hin jiru kana beekadhu jala sarariitii jechuudha gabaabinaan jechuudha. Isinii galee kanaafuu dhimmi hidhamuu Xaayirootiin kan wal qabatu gabaabumatti qaamonni Abdii Geetaachooti Mubaarikiin jedhaa jirtan duudaa lafa duwwaa fuutanii namarra hin kaa'ina. Qaama nu shakkinee ittiin adeemaa jirru inshaa Allah ofiinuu afaan baasee dubbata. Dhugaan afaan qabnaan funyaantu dubbata jetti Oromooni. Ofiinuun dubbata isii ammaa kana xiqqoo nuu qabadha. Xiqqoo nuu qabadha waan jenneef jirraafi nuti hundumti keenya iyyuu jechuudha. Garuu Xaayiroodhaa fi Mubaarikii waan jedhamu keessaa ba'a. Please. Kunoo yoom kijibaa jira dhanaawiin asirra jira. Xaayiroon asirra jira. Finci yookaan milikiitaan hanga tokko nuu kennanii jiru warri security suni. Ijoolleen kun lama waan kanarraa bilisa waan ta'eedhaa fi kallattiin taanetti fudhatanii deemtanii namoonni isatu hiisise jettanii fokkortanuu waan akkasii sanarraa dhiisaa ijoollees maqaan balleessinaa. Wallaahi isuma dhugaa rabbiin isin jechaa jira haqa yoom kijibaa jiraadha kun asirratti nuu akkasii mitaa jedhu Xaayiroon. Naawiinis asirra jira. Aleeksitaayis koomentii jala jirta. Kanaafuu kan jaraa akkasi. Itti deebi'ee ammoo wal dhabdee Mubaarikiitiif Xaayiroo yeroo Xaayiroon maneedhaa ture keessatti Mubaarikiin akka ijoollee Jimmaatti akka inni gargaaramuuf adda durummaadhaan akka ijoollee Jimmaatti kan beekamu Abdii Geetaachotiif Mubaarikii miidiyaa kanarratti biyya keessatti hawaasni akka gargaaramu gochuudhaan Abdii Geetaachoo biyya alaa immoo onlaayinii irratti hawaasni akka gargaaramu gochuudhaan namni shoora guddaa taphatu Mubaarik. Namoonni kun laman shoora guddaa taphachuu osoo danda'an manadhaa keessatti yeroo dararamaa ture keessatti sobeeti kijibeeti ijoollee warra Habashaa kana ija balleessee yeroo Xaayiroon birrii guddaa gaafatamutti sobee birrii gaafachiisaa jira. Ammaan durayyuu biyya Yamanitti akkas godhee ijoollee akkas maal godhe jedhanii maqaa balleessisuu malee ijoollee waa'ee koo hin beekneen yeroon gatamee achi taa'utti akka ijoollee Jimmaa tokkotti nan gatame. Komii jedhurraa ka'ee waan kana kaase gaafiin kaase malee immoo ni qeeqa yookaan arraba yookaan waan biraa miti. Isin komachuun koo isin komii isinitti dhiyeeffachuun koo keenyummaa keessaniif kooti waan taataniif isin komataa jira. Isin komachuun koo kun immoo dogoggora yoo ta'e balleesseera dhiifaman isin gaafadha. Kana kaleessa wanti ni dubbate Xaayiroon kun asirra jira. Mubaarik ammoo hanga humna kootii waan rabbiin na dandeessisuun ijoolleetti gad bahee dubbadhee yeroo hin jedhu ijoolleen meera ragaan kee mucaan kun ija ijoollee warra kanii kana godhee hidhamuutti ragaan kee maali jedhanii na gaafatanii. An kanaaf ragaan meerre jedhee gaafadhe malee isa shakkee yookaan waan biraatiif miti. Dubbichatu akkas ta'e achi booda ammoo jechuudha obboleessi keenya Hasan Biyyaa na qabaa jira ijoollee si qabaa jira jechaa jiru na qabaa jira ijoollee taaptaap godhame. Mara sirriitti reediyootuma malee reediyoo si dur mallasii boosesan. Maaliif si qabaa jira jedhu ijoollee neetworkii keessan sirreeffadhaa please. Hasan Biyyaa ammoo dhimma gargaarsa garaagaraatiif jechuudha ammaan dura yeroo Mubaarikiif bilbilutti yeroo barreessutti Mubaarik sagalee isaa kana dhaggeeffatee deebiin deebifneefi yookaan ammoo dhimma inni isatti bilbiluu kana bilbila kallattiittiinis ta'e karaa miidiyaa hawaasummaatiin rispoond irraan godhu yookaan irraan fudhatu. Sababa kanaaf jechuudha komiin isarraa qabu kanaaf miidiyaa irratti waan akkasii barreesse. Isinii galee sababa sana waan akkasii barreesse dhugaadha yeroo kanatti waan akkasii barreessuun narra hin turre. Kana gochuudhaaf immoo dhiifama. Gabaabinaan jechuudha. Wanti kana dubbachaa jiruuf obboleewwan koo. Ana caalatti jedhee dubbachuu osoo danda'anu yaada isinitti hin dheeressinu wanti irratti dubbatamaa ture kana jechuudhaaf na ilaahitii jechaa jira. Namoonni mana keessa yoon jarjaraa jiraadhe yoon darii dubbiirra daddarbaa jiraadhe
na dhaabaa namoonni as keessa jirtan jechuudha please yoon jarjaraa yookaan dogoggoraa jiraadha jechuudha. Kanaafuu Hasanis kanuma dubbatee kanaan dhiifame keessaa galamee jedhe. Abdiin ammoo an kuni bakka waan tokko keessaa quban qabnetti fakkeenyaaf Aleeksi Taayyee atis ergachaa jirta. Alfii amee gaafii kee gaafadhuuti inshallah bakka namoota kaaniitiif dabarsinaatti dhiifaa nuuf godhe alka koo. Sila yaadan qabasiin jedheetan ture yaa sunuma dubbataa raafaniin callisee duraan dursaa obboleessa keenya rabbiin baga nagaadhaan isa baasee wanti dheengadda kaafamee dubbatame addii kana gahuu isaatti baay'ee nama gaddisiisa garuu erga tahee wanti godhamu hin jiru isa rabbiin nagaan isa baasee erga isin immoo waan kana olfitti kan keenya jettanii ofitti fudhattanii keessaan fixuu keessanitti hedduu isinitti gammanneerra hedduu isinitti boonneerra kaleessa qofa osoo hin taane borillee iftaanillee kara fuulduraattillee akka kanatti itti fuftanii yoo jettanii tokkummaan keenya hin cima jedhee yaada garuu kaleessuma qofaan akka kanatti dhaabbachuu hin qabu isiniin jechuun qaba. Isinuma keessa immoo ta'anii yeroo ijoolleen jimmi yeroo wallale hiriyootuma keessan immoo ta'anii kan wal isin nyaachisantu jiru isin of hin beektan malee. Jara akkasii kana immoo ofirraa eeggadha isinii hiriyaadha isin keessa jiru kutaa biraati garuu isin wal nyaachisaa jiru isin walitti deebitu bor isii kana immoo ofirraa eeggadha yeroo ijoolleen jimmaa wallaltee ijoolleen kutaa biraa gidduu jaraa galtanii ebelu akkas jedhe hin jettanii rabbiif rasuuliin sodaadha gidduu obbolaa lammanii hin galina jarri walitti taraaramanii walitti deebi'anii garuu kan bakkeettafu numa jechuudha warra abdii faarsaa ture warra mubaarakiin faarsaa ture warra xaayiroo deeggaraa ture namni waa tokko nu galateeffate tokko hin jiru sinii galee kanaafi ijoollee jimmaa gidduu hin galinaa namoonni kutaa biraa namu waan danuu waarsan godhaa jirtan namni teessee waa laaltu kun dubbee maggaarajaa dubbee teessee waa laaltu kun waa danuu agarti. Alifee koo dubbii afaanitti si qabuudhaaf miti nama of golchi yoon qoosuullee baadhee jedhe beettee yeroo quraanni karaa busheexanii niyyiti jedhanii Aleeksi Taayyee koomantii jalaa caraanaa jira ijoollee kutaa biraa jedhee jechuudha beettee isaa tokko itti buufate. No akka bana fudhatu rakkoon qabu garuu immoo isinuma keessa taa'ee namoota danuu Aleeksi Taayyee qofoon osoo hin taane nama danuutuyyii isin keessa jira ma Aleeksi Taayyee qofa ijoolleen kutaa kee biraa hiriyoonni keessa nama baay'eetu jira kan wal isin nyaachisaa jiru warra akkasii of gidduun galchinaa jaarsummaa keessa maal isin biyya bulchaa jirtanii bar namni kutaa biraa maal isin barbaachise olittis naraarsuudha eenyuun isin hin barbaachisu isin beekaadha hayyuudha eessattuu fudhatama qabdanii bar kanaafuu isinumti qofittiin isin gahaa isa waa'ee keessanii nama biraa ittiin galchinaa isiniin jedhaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa bakka jirtanitti nagaanaa qabaadhaa obboleessa keenya mubaarakiinis rabbaa fayyisu xaayiroonis bakka rabbiin nagaan nuu baase nama qaama isa kana hidhe immoo jechuudha amma dandeessan qoradhaa wanti biyya keenyaa garuu dhugaan hin bahu biyya keessaa mangalee dhufetti maallaqaanii wanti hundinuu kan godhamu ati maallaqa qabaatteenaan isa kamiin iyyuu qabde jijan gootee ukkaamsite bakka inni itti dhamuun argamu wallaahi dhaazin fuula hidhatanii ija kan godhuratti nama ukkaamfame argeeraan aggaaroo magaalaa keessatti jechuudha. Kanaafuu maallaqa qabaadhu yookaan baala sinxaalii keessatti itti dhiyeenya qabaadhu yookaan firoomoo wayachi keessaa qabaadhu waan dandeessa gochuu dandeessa biyya keenya keessatti. Birrii qofa qabaadhu wallaahi laazim birrii qabaannaan as taa'ee waa danuu gochuu danda'ama. Kanaafuu isa kan amma dandeessa yoo qarra ga'uu dandeessanii qoradhaa baasaa dhugaan ba'uun gaariidha. Yoo dadhabames immoo wanti dhugaan biyya keenya keessatti bahee hin beeku. Waan tokko rakkoon qabu inshaallah. Akkasii bakka isinitti dheeressu namoota biraa galchii galatoomaa ulfaadhaa.